Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa waltanii kan jirtu sinjira. Ay nagaa ko galata rabbi na galata jummaan akkam sin godhee agra kun ko bareeda sinjira. Akkana biratti keechuma ba'atin biratti baadhata nagra baadaa baay'ee like na boda mati bicha nama digdami aku sama jadi jumlah-jumlahnya cuma itu kan gara nama cuma sama sekarang udah gede misal bicha nih ya ini lakukan bicha itu rasa sudah semakin nyata. Dalam bentuk ya, cukup biar toko bisa ada melirata. Asli nyata. Nah, ini sendiri anak berapa aja? Lain kita nak kita video dan like nak kita ada. Definitely jennya uji kenya terus gara bukan nak itu dulu. Gara kita kenya dulu. Meli kenya semua aku ada. Nam ijoolleen tokko garuu amma irraa jalqabanii sirrii akkasuma dura bilbila hojii hojjechaan bilbila lalqaabadhe hojii gosa achumaan siksuu tokkoffaammoo lamaffaammoo immoo dhukkubarran kurteen na dhukkubaa sin jedha akkas sun ta'a daftanii hojjettanii hojii keessan bilbila keessan ofii qaqqabdanis aku masih ada kisah. Nah, karena sini je Daftar ni wana jutta sana daftar. Bilbila kisah. Silent rokni semua wifi kisah cuftani. Uji kisah. Anggo uji kisah tumurta, uji kisah tumurta. Wanda berbadan. Bilbila kisah saya tahu. Cuftani saya berbadan. Sini fis shaggar akasi sinja ini kushina isa kesa mana kesa ini lama man yani cukup apa angka kana lama isa cukup dulu itu masih ada baru nyama tadi warga itu jenna layu apa uji pada uji naon sana malah tabana bah kini jadi awalnya nih sana malah tabana nih marah kompak anyan cukup aja mungkin nanti alat kulkulnya nas berbeda itu kalau tahan tidak bisa baik dah kalau gong itu kan
hoggaa nyaata hojjettanii daftanii hojjettanii jaara boqonnaa keessanii bilbila ilaalaa hojii hojjechaa hojii keessanis isiniif hin milkaa'u maaliif isin jalaa bada akkasuma warri nyaata hojjettan shunkurtii gubachuu jira bakka wantoota hedduu isin jalaa bada ruuzina lagar ajjeesuu dhiisuu danda'a. Isa kana deemtan nyaata keessan hojjechuuf gaba yaaddan keessan waan gosa isin cuftan gara hojii keessan waan gosa isin cuftanii hojii keessan hojjetanii daftanii hojjetanii gara bilbila keessanii akkasitti yoo ta'e uffatas tokko isaa bilbila keessan ilaaluun tokkoffaa uffata hojii keessan daftanii xumuruudhaan lammaffaa immoo kotteetti tokko badhaabii daftanii uffata keessan tokkoffaa gara hojii keessan gara boqonnaa keessanii gara bilbila keessanii tokko warri nyaata hojjettanii akkasii isiniin jedha. Hojii nama isaan amala qabaatan waan tokkoffaan kana isaan amala qabaatan hojiin sun nuuf haamleedhaan hojjettu haala gaariidhaan hojjettu sammuu keessan firii gootanii jechuudha. Isaan achitti dhaqaqanii hojiin akkasumatti baay'ee taanaan kan hojjetan baay'ee nama miidha. Fixina fi qabaachuu kunis immoo dafanii hojjechuu barbaadani hojjettanii gara boqonnaa keessanii kan jedha. Laayikiitti jabaadha laayikinaaf godhana. Kana fakkaata xumure ganaamoo kan kushiinaa inni alaala eegaa isa kanaaf nyaata wanti ani isaanitti nyaatan bichaadha. Maal jedhan bakka isaan jiran dura qulqulleessu
garuu ijoolleen isaan jiras immoo nu gargaaru wajjin hojjenna. Sahaanii qoqqoodfadheen iddoo iddootti geeffadheen iddoon silkii qabachaa hojjedhe jechuudha. In xumuru ka dafee beektan kanaaf bilbila qabatanii hojjechuun yeroo keenya qisaasessa. Akkasumallee kotteen keenyas dhukkuba hojiinis dafee dhumuun jala dhaabbannee waan namni nuti kotteen keenya dafnee jennee boqochuu kanas hin jedha. Laayik naaf godhaa please. Nah, kan sini jedha video ku like naaf godhaa. Fayyaa keenya taadhaa. Bye bye. Nagaa naaf tura.